Karan abana Minnesota raftani akkam naga qabdan isin jechuu fedha. Waan guddoo jaallan kiyya kana dur dubbata waan cufi ayyuu dubbata. Ammoo waan tokko hubachuu qabna. Sila akka doosaatiin dheertuun jiraatte waan hedduu gara babbaqasineetiin dubbachuu hin dandeenya. Ammoo ammatana yeroo nuun jirtu ammoo waan tokko isanitti hima. Nuqoodirra fudhanne nuqoodirra fudhachuu baane hireensa mormuu hin qajeelti tokko tanatti amana. Lammaffaa wanni tokko kasan beekuu qabdan Oromoon ufitti amanuu danda'uu qaba. Akkuma ni qabu beekuu danda'uu qaba. Ilmaan Oromoo East Africa keessatti wanni isiin hojjechuu hin dandeen wanni isiin godhuu hin dandeen jirtu. Garuu wasadii barbaanna. Wasadii. Dammaquu qabnaa. Jaaramuu qabnaa. Hidhachuu qabnaa. Hidhannoo suniin biyyateen harka keenya deeffachuu qabna. Yoo hirriibaa hin ka'in ka ilmaan Tigree biyya jirtu asitti ka Sudaan taate I'm sorry. Namni sun biologically Oromoo haa ta'u malee namni Sudaan akkasii qaba biologically Oromoo haa ta'u malee walabummaa Oromiyaati hawwii hin qabu jedheetiin afaan guutadheetiin jedha. Nu diin kana injifachuu qofa don ta'inu akkinni hiddii isaa laf Oromoo keessa buqqa'u tolchuuf humnallee qabeenyallee beekumallee hin qabu. Garuu ammoo waan tokko callaa sanirra eegan. Nu gargaara, nu bira dhaabadhaa. Waan guddoo sanii kana nu bira dhaabadhaa dirree waraana dhaqasanii hin jennu. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa yoo laaltaniitiin jettanii meeshaa waraana guddina qabaachuun waraana barate qabaachuun nami Jarmanii ga'ee hin jiru. Garuu Raashaan maaliin dabsatti yoo jettanii qabeenya han dabsatti. Nu Tigree buqqisuuf qabeenyi keessan feena. Yoo san nu bira hin dhaabatin lafee duddaa hin qabnu dhugaa walitti himuu qabna. Yoo san nu gargaartan, yoo nu madoof, yoo san dawaa nu dhiyeessitan, yoo nu beeloof, yoo san nyaata nu dhiyeessitan, yoo nu daarra, yoo wayaa nu bitan, yoo qoraan nu barbaachise, qoraaniif ilmee qoraanii yoo nu kennitan lafti teen harkeen kan kee jirti. Lafti teen harkeen kan kee jirti. Garuu yoo nu wal bira hin dhaabatin yoo nu wal hin gargaarin wanni nu harka qabna harka nu bu'uu dandeetti. Kanallee beekuu qabna. Nu yoo waaqirra nu gargaare yeroo gabaabduu keessa lafteen fudhachuu hin dandeenye. Yoo tokkummaa qabaan. Yoo dammaqii qabaan. Yoo jaarmaa qabaan. Yoo humna jaarran. Waggaa gabaabduu keessatti abbootii lafaa ta'uu hin dandeenye. Jaarsaa jaartii armata ammaa san dhaamuchi keessa dhumatu sana qa'ee isiitiin galchineetiin akka isiin kabajaan jiraattu tolchuu hin dandeenya. Garuu hirriibaa kaa ilmaan Oromoo hirriibaa kaa waan dhibisanii hin jedhu hirriibaa kaa wal bira dhaabadhaa nu gargaara. Ani ganam kan yoo Jeneraal Kamaal Nayaameetiin beeni karaa suniin biyyi seenaan jedha I don't care hin seenaan. Gantii guddinaa miti. But I want to be example. Fakkeenyi ta'uu fedha. Fakkeenyi ta'uuf ammoo duubii kii maal fakkaataa hubachuu fedha. Yoo san na duubi hin dhaabatin, yoo san nan amanin, yoo san nan gargaarin ani kophatii dhaqee du'uun gatii maal qabdi? Gatiin qabdu. Yoo namni dhibii fulanaa bu'u hin jiraatin. Yoo namni dhibii an kufe reefi kii tarkaaffateetin hujii an irraa kufe fudhatu hin jiraatin dooti gatiin qabdu. Mammaas tokko sanii waggaa 1996 keessatti waraanni Raashaa dirree tokko ka Grozny jedhan
marseenaan namichi katama suni meerii waan jedhe ilmaan Giroozilii hoggan keessaa gamma fakkeenya arganne fakkeenya anatti ta'aa fi waraana fixadhee jira just only 30 seconds waraana Raashaa kana anatti karaa saliibana karaan barsuun bahaa jedhe akkamiin maltanaa ani waan warri lafkees naqeetiin namaan ijjeessu laftaa'e kana anatti irgangalata karaa reeffee fi irgangalatee wanni jedhsuun bahaa jedhe hogganii akkasiin nu qabnama an mataa kiyyaan akkas fi ufsaaduu nu fedhu garuu ammoo Jeneraal Kamaal saaduuf mirga qaba isa saaduuf mirga qaba na ammoo namni dhibina saaduu hin danda'a an fin saadu Jeneraal Kamaal ammoo akka kennu beek haadha mana bareedduu qaba beeka ijoollee miidhagduu xixiqqoo qaba beeka sun cuuf gaggateetiin saba Oromooti jedhee yoo raasaa daggal seeneetiin akka ilmee bineensa jiraatu taate wanni nu godhaachuu hin dandeenyeef waan jirtu natti hin fakkaatu obboleeyyatii abbootiitii so wanni yeroon isaati waan hedduu taasisaaniyyuu hin jirtu ammoo dammaqa tokkooma jaarama hidhadha armatti hidhadha isaniin jedhu nu hidhachiisa nu duun sodaannu hagaruu isan kadhadha fayyadaa